seenaan biyya tanaa seenaan dhugaa barreeffamuu qabdi. Yoo dhugumatti nagaan wajjin jiraanna kan jennu taate. Hogguu amma anaa machaa'ee karaarra ciisu nu arkan Qamar Yusuf hin jaan. Inumaatu qamaruu dhiisaniiti wallisaan Oromoo tokko farshaaneeti jaan. We're not seeking for a revenge. Gadoo bahuu fi miti. Wanni dur darbe kan godhee fi kan irra godhames darbee jira. Saniimi. Ani immoo anaa waggaa 16 intala takka jaaladhe. Jaalalli kun waan jalaa nafne amma sanuma jirti. Telling myself, no, be patient, just follow the pace. And I was actually sometimes... Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u maatiin Oromiyaa Nation guyyaa irraa dhimma wallisaa Qamar Yusufiin wal qabatee dhimma Finfinnee akkasumas dhimma afaan Oromoo fi dhimma gabroonfattoota Oromoo cuqqurfataa turan irratti haasawaa bareedaa inni taasisee isiniif qabadee dhufee jira. Kana malees atileetiin Oromoo Siifan Hassan torbaan kana keessa rikoordii cabsuu isiitiin wal qabatee haasawaa isin goote qabdi. Haasawaa kana kan isiniif qoodu ta'a haga xumuraatti na hordofaa viidiyoo kana laayik godhuu hin dagatina. Obbolaan haaraa taatan Oromiyaa Nation subscribe godhuun akka na hordoftan gamanumaan isin affeera. Artisti Qamar Yusuf walleewwan isaa afaan Oromoo mimmiidhagoo afaan Oromoo akkasuma dhimma Finfinnee Oromiyaa fi dirree dhawaa irratti wallisuutiin kan jaalatamudha. Wallisaan kun yeroo dhihoo as gama abbaa qabeenyummaa yookaan immoo oomisha adda addaa akka ceehee namni martuu quba qaba. Wallisaan kun yeroo dhihoof darbeef gama hojii aartii irraa haa fagaatu malee yeroo dhihootti gama hojii isaa kan duraaniitti hojii aartii deebi'ee dhufuuf jiraatu dubbata. Artisti Qamar Yusuf haasawaa dhimma Finfinnee Oromiyaa fi akkasumas dirree dhawaa sirnoota gabroonfataa akka sirnoota Minilik abbootiiwwan keenya jechuun kan faarsan dhaloonni bara si'anaa yookaan lellistoonni sirna durii yeroo kanatti waan isaan dubbataniif fala ta'uu danda'u jedhu bal'inaan lafa kaa'eeti jira. Kana malees atileetii Siifan Hassan rikoordii cabsitee akkaataa itti cabsitee hin amanu yookaan ammoo unbelieved jechuudha. Yeroo gaazexeessonni dubbatan ishiin illeen an hin amanne jechuudhaan dubbatti. Rikoordii kana kanaan dura kan qabatte atileetuma Oromoo Almaaz Ayyaanaati. Haasawaa Qamar Yusuf inni dubbatee fi akkasumas kan Siifan Hassan isiniif hin qooda. Viidiyoo kanneen daawwadhaa dhimmoota kanarratti odeeffannoowwan kan biraa kanaan isiniif qoodu taha haga xumuraatti hordofaan affeerraa kooti kan kabajaati. Maaliif maqaan tokkichi kun nuu quudhuu dadhabameedha? Wannummaan Oromoo gaa ka'u maaliif biyya kana keessatti magaawwan biraa keessaa maaliif akkana tahaadha kan hin gaafadhu? Akkamitti yoo obboleeyyummaa kana wal dhiheessina osoo ati na dhiibdu akkamittiin ansitti dhiyaachuu dandayaadha? Recognition maaliif hin jiraanneedha? Lafa keenya malee lafti maqaa hunda jijjiiranii waa hunda akka fedhan godhan hin agarreen biyya tana lafa Itoophiyaa tana keessatti. Bakka takka akka qorichaatti yoo taate malee Meeksikoo jechaati Piyaassaa jechaa afaan Xaaliyaan Meeksikoo jechuun kaan jechaa you name it. Maqaa biyya alaa fiddeeti yaamteeni ugaa maqaa Oromootiin Finfinnee jettu maaltu nu aarsa? What went wrong? Maal kun si dhibama Kazanchis jetta. This is Italian word. Yoo maqaa abbaa biyyaa lafa kanaatiin waamte maqaa Gambeellaatiin yoo waamte maaliif nama aarsa? Maqaa Sidaamaatiin yoo waamte as keessa maaliif nama aarsa? Leave alone mee Oromoo abbaa lafaa abbaa biyyaa dhiisii. So wanni kun dhaabbachuu qabaadha. Fuula duraas walitti nun firoomsu. Seenaan biyya tanaa seenaan dhugaa barreeffamuu qabdi. Yoo dhugumatti nagaan wajjin jiraanna kan jennu taate. We're not seeking for a revenge. Gadoo bahuu fi miti. Wanni dur darbe kan godhee fi kan irra godhames darbee jira. Saniimi. Hogguu namni dhufee waa takka illee sirra hin geenye jette haareetti jalqabsiisa waan san. Because you start not to trust this person. Akkamittiin fuula dura wajjin tarkaanfadhaa. Kanuu sannaa amane. Amma hogguu takka ijoollee hojii haasoo nu maal kaasan seete akkuma haasawaatti isin kaaftaniif hin kaasan maantana. Kunoo warri adii fi gurraacha kana jedhan. No. Adiin wanni akaakuun kiyya godhes sirrii miti je'eeti barreessee seenaa isaaniif sallafa kaa'ee fi ilma namaati waliin teessee wannidha. Arra waan akaakuun kiyya godhe ani itti gaafatamuu hin qabu. Yoo waan akaakuun kiyya godhe start falmuu jalqabe immoo I'm accountable. Anaatu bakka saniif buusee jechuudha. Amma namoonni tokko nan argani. Ani abaluu, ani shanyii abaluuti, ani kana ja'a. Namoota waan kanaan madaawee jira.
So akkamitti namni kun nama kanaa wajji firoomuu danda'aadha. So reconciliate godhuun maali? Barbaachisaadha. Ilmoon namaa akkuma reefu jennee hogguu xalaata ta'ee hin jiraatu. Biyyi kuni biyya nama hundaaf geessu cinaa Afrikaatiif ni geessi. Yoo irratti ka'anii hojjetan taate yoo dhugumaan ka jiran. Ammoo amma booda it's not only Oromo. Shanyiin takkallee nu takkaa gattaatee biyya tana keessatti bitamtee jiraachuu hin dandeessu. It's over. Wanni yeroo isaatii wajji deema. Wanni gaafa jarri as keessatti akkas godhan san addunyaan hundi waanuma akkasii godhaa turte. Komunizimii fi sooshaalizimii dhufe. Dimokiraasii. Wanni yeroo san keessa deemaatis yeroon san bakkuma takkatti amma time for democracy, equality, majority lead, minority respected. Kuni duratti addunyaa tana minority bulchaa ture. Maaliifi warra minority tu addunyaa geggeessaa fi namoonni minoritiin akka addunyaa tana bulchan barbaadan. Namoota minority for two reasons they're looking for. Tokko akka fedhanitti ajajuu danda'anii itti garagaluu hin danda'an isaanummaanuu jechuudha. Kan lammadaati waan fedhan isaan ajajuu danda'an goosisuudhaaf. Yeroo itti ka'anitti abaluu sikkaafnaa jenju. Yeroon san amma darbee jira. Yeroo nammaan tana yeroo namni qawweetti fudhatee warra kutuu miti. Yeroo namni yaadaan itti wal amansiisu hayni kiyya kana je. An takkaa namarraan dheessine. Anamma I talk to a lot of people as a person. Ani ummata ishuu waliin qabnu tokkollee irraa dheesseen beeku. Gaafuma biyya alaa TV irra dhiyaadhu sunu hoggaa restooraantii sana dhaqee nyaadha wajjin teenya ni haasofna. Akkana jettee jaan kanaafin kana je. Waa hundatti rakkoon nuti qabnu maal seetan maantan? Keessattuu rakkoon nuti qabnu namoota akkanumatti osoo Oromoon beekin Oromoo irraa sodaatu jira. Foobiyaa addaa ta Oromoo irraa qaban. Wajji wal teesseeti waa 10 irratti wal taata. Haga 10 waliin dhufna. Tokko irratti lakkii wanni kun akkanaa miti jetta. 1 against 10. Tokkicha sanii jecha kurna kana hunda cancel godhaa jechuudha. So my first race, and I know my training amazing, but I don't know how good will be in my competition. But now it is good to see in competition also, and especially because I packed the last couple laps I ran fast. They give me a lot of confidence. I think also I have more in tank, but I didn't know that I was so in good shape, and yeah, I know I'm in good shape, but I didn't know that I will continue that, and I did feel very well because I just come from America. After jet lag, I couldn't sleep yesterday evening. I really feel also when I start the race, I really feel so easy. I thought I'm gonna die the last lap. I couldn't push it. I was just telling myself, no, be patient, just follow the pace. And I was actually sometimes I was passing the Maatii Oromiyaa Nation viidiyoolee amma isiniif dhiheesse irraa akka jaallatan akkasumas wanta akka hubattan abdii guddaadhaan qaba. Viidiyoo kana keessatti Qamar Yusuf namoota yeroo kanatti Finfinneen kan Oromootii miti akkasumallee dachee Oromoo maqaa isaa jijjiiruutiin gama isa biraatti jijjiiran deebii gahaa ta'e laateeti jira. Isaanis kana dhageenyaan hubannoo tokko akka argatan akkasumallee lammiilee biyyoota alaarraa muuxannoo akka argatan abdii guddaa qabna. Siifan Hassan injifannoo argattetti hedduu akka gammaddee fi kana malees amanuun ishee akka rakkises dubbatteeti jirti. Rikoordii almaas ayyaanaatiin qabame kan cabsitee fi intalli kun sabboontuu Oromoo ishee cimtuudha. Egaa kabajamoo maatii Oromiyaa Nation odeeffannoo koo guyyaa irraa akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii taasisuun akkasumas obbolaan haaraa taatan Oromiyaa Nation subscribe taasifadha. Guyyaa biraa viidiyoo isin jaallattanii fi odeeffannoo biraan isiniif deebi'ee hangaan dhufutti hangasittuu nagaan naaf tura.